جبس بديتي سكون نمسا دوبرتي تسليستي جولين هررجيدا غرغرتي عربني نما سدين غديدني akkasitti ati araba nama sadiif dubbattaa jaanii kakkabalanii tumanii nuti bishaan dhiiraa ispaarmii dhiiraa riyaaditti irraa waraabne intala saniin fideessi qunnamsiisaa bar. Kanaatu jira bar. Ilaa hanga kanatti bar nuti rabbiin ka ibidda nutti roobin Oromoo biyya hunda keessaa. Ka rabbiin ibidda kophaa teenyatti jawwee samiidhaa nutti roobin. Yaa obboleessa kiyyaati maal quba qabdaa nuutuu Yaman keessa waan taane beekaa nuutiitu waan biyya sanitti waan taane waan biyya san keessa taane beeyna mootummaa bitaniiti keessattuu infleeshinaa fi waar kanaa wajjin abbaa fedhan manaa dhufanii fuudhanii dallaalonni ajjeesan biyya ifii yaamanii jechuudha sababni isiidhaa mootummaa Yaman waan caccabxee jirtu silaa shamarran Oromoodhaa waan isaan ta'u jiran ammaan tana arkite dubbattu jechaadha nammo Oromoo bar akkana fuudhaniiti mana fincaanii ishiidhaa bakka kabajaa qabdu bakka roobni nuunda qabne san keessa siyaaraa dhaamsan. Jechaati dubbachaa jirtu maal sin jebeetaa tokko magaalaa Alqaayidiittillee isaanis riyaala kuma jaajuu kafalchiisanii irraa buusanii ijoollee yaasin surur. Dhiisi warra radaata laal amma jamsi waan ajaa'iba si ta'u ani hoggaa jooharachirraa liif seenu san silaa wanni dhaan ta'ee hoggaa waaniin dubbaddu anamma waaniin dubbaddu laal aboo eenyu kana si godhe. Eenyu jatara si bayis abaluuti. Viidiyoodhaan sirraa waraabanii ayyantaa viidiyoo salolin baasu ani dirree xayyaara Masritti daakiraa lamanarraa fuudhan daakiraa 36 Yamanirraa dhufe meemorii gocha kanarraa jechuudha. Dirree xayyaara Doohatti 3 fuudhan dirree xayyaara Meelboornitti waan gartee wanni taate bilbila kiyya qabaniiti ati gochoota kanaa kana maal jennaan waraqaa ragaadhaatiin itti harkisiise jechuudha. Waraqaa ragaadhaa hoggaan itti harkisiisu gochi kun gocha ambar jamsees dhufee baatii 2 guutuu warra gartee kaawunsilingii naa qabaniiti. Tan hunda gara jabeenyaa tan hunda qabaa beeki dhugatti atis gartee waanuma dandeessu gootee waan obboleessaa ilmaan namaa gartee kan akka laafatti lubbuun isaanii bineensa alaa irra gartee qaalii taate akka malee rakisha gartee namni silaa'uu rakishummaa gartee walirratti hojjetu tanaatu tan hunda qaba dhugatti kun hundinuu gartee namni kun hangam takka gartee obboleeyyanuma isaa ta'u hanga kabajan wallaalu dhugaa dubban waan gartee naa obsi tanarratti obboleessa kiyya walumaanii rakkoo tana keessa jirra nutis gartee warri dila kana gartee akka rakkoon jirtu arraan tana dhagayaa jiruu fi inumaatu gartee warri gartee hin hubatiin qaceellotti hubachuun hedduu barbaachisaadha rakkoon tuni arra eegalliidha akka gartee obboleessa keenyachaa jirutti itti aansuudhaan eenyututti aana latsi Nuurishaa jirta na dhageessa obsa gutakka afura baafadhu galatoome gutakka afura baafadhu ayyee Assalamu alaikum James wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh hedduu galatama wallahi nu baasuudhaa fi wanni obsaan jeetun guutuwwama jiru ati si naannoo san turte keessa dabartee wanni rabbii lola kanaa'u miidiyaa kanarra fidee haqa miskiinatiif haganaa rabbi ol baase wallahi wanni Oromoo walirratti gootu tana jedhanii waan himanii fixanii miti biyyoota Arabaa tana keessa eega Somaal Itoophiyaa keessaa akkatti gabbaan irraa kaafnee hanga biyya Arabaa hanga Suudii tana dhufnutti oduma akka waccafa kan dhufan jechuudha. Hatta an keessa dabartee an amma waggaa 8 dura Yaman kanatti hidhamee mana hidhaa kana keessatti waltumiinsa nuti yeroo jalqaba mana hidhaa ol seenu namni katti ulee nuti kun jiru Yamaniin tun nurraa fagaattet akka nama ilmoolee re'ee takka waan xixiqqoo takka nooyinatti akkatti halaalatti ol nu hayyeesti. Osoo nuti osuma isaan akkasuma godhan ifumaa dura achitti nutumuu eegalanii dallaallotiin innaa waltumuu keessa hadiida kanaa fi feerroo tana wal waraanuu eegaltee jarri booda nurraa barateetu nutumuu eegalee haga rasaasan mana hidhaa keessatti nu jeesu sadarkaa isaa irraan dhugaan. Waan tana wallahi waan Jawaar qofarra dhiisanii miti osoo qaamni mootummaatti yaadee ilmaan hiyyeessati.
Hirmate irratti gargaara. Haalan gaariidha. Dhugaa. Isin warri sagalee qabdan hedduu ulfaadha galatooma deeggarsa xiqqoollee taatu jaariifis godha mootummatti illee iyya. Tole. Hedduu galatoom. Tole. Itti aansuudhaan eenyu siin jaa obboleessa kiyya kan maqaan kee gartee gaa footoo orenjii qabdaa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyaadha? Nagaa fayyaa jirra kun akkam jirtaati? Jirra galata rabbii baga jiraatanii. Qalbiin oowwe malee hayyee itti fufi carraan keetii. Galatoomii carraa kanallee naa kan nuu feetiif. Maatii ijoolleen kun irraa miidhamte keessaa maatii tokko. Ani baatii lama dura ilma eessuma kiyyaa gaara kanatti ajjeefanii. Gaara Suudii keessatti moo Yaman keessatti? Laa gaara Suudii keessa isaa huduuda irraa gad deebi'e. Hayyee. Hin ajjeefne osoo jaanii ji'a lama guutuu ture. Amma baatii takkaa fi guyyaa 15 dura du'een dhugaadhaa jaan. Du'ee du'aa isaallee nagarree jiraatee jiraa isaallee nagarree. Maatiin akkatti sabbartellee nagarree. Dhugaa. Namni tokko wanni fi du'aa isaa yoo agartanii sabbartaa yoo jiraatee jiraa isaallee agartanii sabbartaa. Akkasi. Namni fi inni walitti aara qabuun nama lama mucaa tokko maamma shoollee jaaniini walloodha. Kan lammaffaadhaa mucaan Harargeedha. Ijoollee. Maamma shoollee warra isaati jetti? Ijoollee wallooti. Ijoollee wallooti okay. Mucaan kana warra Harargeedhaati? Harargee. Hayyee. Saahiba turanii. Haya. Osuma saahibummaa saniin jiraniiti fi mucaan keenya kun isaaniin adda bahee jennaan walitti aaran. Araba hojii dalagata mucaan keenya kun. Tole. Re'eetii isaa wayii ol fidataa akkana. Jaartiillee qaba ammallee. Jaartii biyyarraa fidee. Hayyee. Akkasitti amma gizeen fi jaartiin isaadhaa garaa qabdii jaartii riyaa kanatti ol ergate. Mucaan asii gad deebi'e bilbilli isaadhaa ni dalagaa namni kaasuun jiru ni dalagaa namni kaasuun jiru ilma adeera isaatiitti jira amma waajii dawaatir jira. Akkasitti barra duursaa akkana godhanii namni akkana godhe maamma shoollee fi abaluu jee dubbate mucaan sun Harargeedha. Dubbiin kun maalirraa ka'e jennee jala deemnee ijoolleen akka gosaatitti akka biyyaatitti jala deemnee waan takka waan finu dadhabne. Wanni nuti asirratti wanni nan dubbachuu barbaadu takka yoo jiraate jechuudha. Akka namni irraa miidhametti illee akka hawaasa Itoophiyaa hawaasa Oromoo bira dabri. Suudii keessa jiraachuun hedduu ulfaate. Maaliif? Mush nama seera hin qabne dhiisi namni seera qabu maqaa Itoophiyaatiin ganaa jiraachuun hedduu ulfaate. Maaliif? Jaarraa nama beekumsa qabullee osoo ta'e namani biyya tanaa miidhamnu walitti qabu. Akka wallaala keenyaatitti. Wanni fi inni gadhiise biyya kana keessatti ni daleedillee. Feetu kabaaraan wajji haa jiraattu feetu haa jiraachuu baattu. Bakka kana keessatti miidhaan Oromoo wal goote hawaasa Itoophiyaa irraa dhufe biyya kana keessa jiraatu miidhaan isaan walirra buusan takkaa fi lama jaamtoo asumarratti hin goolaba dhiifamaa wajjiniin. Maaliif dubartiin fi dhiirrilleen tokko hafuun taa'u maqaa Itoophiyaatiin waan biraa miti. Warri seera qabu jechuudha. Anamma nama seera qabu. Nama waggaa 10 dura biyya kana dhufe seeraan jechuudha. Nutuu hafuuf hin ta'in mushuma juula itti wallabsanii jiran. Biyya kana keessatti miidhaan xiqqoon takka namni seera hin qabne balleessinaan warri seera qabu harka keessaa qabdanii waliin gabbaasan. Maaliif warra seera qabu kanaatu kun warra seera hin qabne kana mataa jala qabata. Maallaqa namni erguuf isaanii namni waan isaanii sabasabuuf isaanii namni mana kireeffatu isaanii biyya kana yoo seera hin qabaanne mana kireeffattee hin galtu. Diinni fi gaara kanaan wal fixu kun warra seera qabuun mana kireesseef. Maaliif aanaan hin taane namni seera hin qabne bakka takka mataa itti qabatee hin jiraatu. Warra seera qabu jalatti jiraachuu jiran. Yoo warri seera qabu kun uummata kana gadi hin baasin kun dhaabbachuuf illee hin ta'isu. Dhugaa. Akkasii goolabee galatoomaa. Galatoomeetillee hedduu takka galatoomi. Faaloosi godheetiin jira. Itti aansuudhaan abbaa gadaa na dhageessaa? Ni dhagaa James galatoomi waan na seensifte akkam jirtuu nagaa fayyaa jedhee. Jirra baga jiraatte dhiyaadhu illee akkam nagaa fayyaadha. Nagaa wallaahi baga jiraatte.
awwaan kana I think akkanatti fakkaatutti ganna afur durarraa dubbanne wanta amma ta'u kana kuni networkii yookiin wanta diriiraa lafarra dheeraa lafa akkamma ibsaan jedhetti Somaaleelaandii jalqabiitii Jibuutii dhaqii Yaman dhaqii Suudii dhaqii biyya keessa networkii walitti hidhatee jirutu jira. Networkii kana dhaamsuu qabnaa jedhee kanaan dura Muniiritti illee kaaseen ture komershaalii yookiin miidiyaa irratti wannoo goonee waan kan akka dhaabbatu amma networkii sadiitu jira. Annama Suudii keessa jiru nama yuunivarsiitii barsiisu tokkotu jirachi biyya sana nama firaatii wal beennaa maali wanti Suudii keessatti ta'u kun jedhee gaafadhee tokkoffaa wanti kun maallaqaa wal qabatee jira naan jedhe. Nama dabarsuu fakkeenyaaf yoo ibsaan ammati obboleettii kee biyyarraa fiddatee birrii 50,000 yookiin haga 80,000 kakaffalamu warra biyya keessatti maallaqa fudhatutu jira. Amma gaa dubbiin eessaa jalqabe ka jedhuun gaafadhe tokkoffaa maal wanti kuni Oromooni nuti riifijii kaampii turree wanna akkasii kun wan turree jedhee gaafannaa ilaale. Tokkoffaa jalqaba irratti bizinesa kana ka geggeessu ijoollee walloo turanii naan jedhe namni kun. Achiiti wanti kun waan maallaqa qabuuf ijoollee Arsii dhufanii bakka sana ijoollee walloodhaa kaasuudhaaf dinagdee guddaa waan qabuufitti lola kana jalqabanii achi wanti kun achi jalqabee maallaqni kun immoo biyya keessatti networkiin biyya keessaati haga biyya ollaatti haga Suudiitti haga gaara kee kana keessatti walitti hidhatee dhufaa. Kanaaf maallaqa irratti wal loluu warri kun immoo maafiyaadha akkuma immoo warra Liibiyaa keessatti godhanii kana bifa akkasii kanaan ijaaramanii jiru. Waan kana dhaabsisuu ka danda'amu uummata karaa isaanii dhufu kana jalaa hongeessuu malee jarri kuni warra hoogganoota amma maafiyaa kana keessaa namni du'een jiru ibsa yoo fudhattee ilaalte Jeemis. Ka du'u uummata karaa deemu miskiinatu dhumataa jira. Kanaaf maafiyaa bifa sadiitu jira jedhe tokko ka dubartoota ijaasaa baasantu jira jedhe dubartoota irratti warra wal lolutu jira jedhe inni Suudii keessa gara ganna 40 olii jiraate namni kun hin barsiisaadha. Tokko warra dubartii baasanii maallaquma dubartii mana namaa keessa hojjettu kana nyaachuudhaaf warra wal lolutu jira jedhe kun lammata. Ka sadaffaadha warra immoo gosummaa kana gara miidiyaatti fideetu jira. Amma warra gosummaa gara miidiyaatti fide kuni har'a jaarsummaa taa'ee ilaalee isa sanas as keessa dubbachuun qaba. Tokkoffaa namni keenya dhugaa dubbachuu hin jaallatu. Gandummaa ka gara miidiyaatti fide tokko Mubaarak Musammaati mucaa silxee sana lammata tokko Asliidha. Gandummaa kana ka jalqaba karaa TikTokitti ka fide warra kanaa jechuudha. Networkii kana dhaabsisuu fi uummata jala jiru kana barsiisuu qabnaa ka jedhu waan kana akkasitti yaada kiyya dhiyeessuu barbaada. Kanaaf akka yaada keetitti Asliidhaa fi Mubaarak laayina kana keessa jiran jettee abdattaa? Gandummaa kana ka jalqaba miidiyaa irratti fide tokko jara kana lamaan har'a garuu warra balaaleffatu ta'anii ilaali. Hundee waan tokkodhaa balleessuudhaa fi warra waan sana gadi fide dura accountability gochuu qabda. Isaan kun itti gaafatamuu qaban. Waa'ee gandummaa kana alif jedhee yookiin jedhee ka jalqaba fide jara kana lamaan ittiin TikTok irratti wannoo gochuudhaa fi kanatu gadi bu'e tokko kanamma ijoollee karaa deemtu ijoollee walajjeeftu kana beekamtii wannoo kana ka fide tokko isaan tokko warra maafiyaa gaara keessatti kilaashii qabatee jiru amma ibsaan jedhaa ture sana warri kunis hidhati isaanii biyya keessa Yaman namni kun callisee dildilatti tolfameetu dhufa Jamaal callisee namni tokko biyyaa bahee sangaa gurgureen dhufu dildila kana ka biyya keessaa uummata biyya keessaa waa'ee warra maafiyaa kana komershaalii miidiyaa tama miidiyaa qabda komershaaliin hojjetamuu qaba warra gaara keessatti nama saamutu qaba maallaqa keessa waan takka siin juulaal ani Mubaarak hin beeku garuu immoo Aslii gartee nama gartee waan kana keessatti hirmaate natti fakkaatu wanni dubbiin tuni gartee Aslii dura jirti akka gartee reefun tan obboleessa keenya haasawaa jirutti hidhaan isaanii biyya keessaa haateeti ilaa